jiru haa dubbatu. Gaafa nu tokko jennee eegallu birriin baay'ee ta'ee hojjennee bakka hin galla jenneeti. Ta milkii waliin birrii 4,000 kafalle 10,000 milkii arraba kan kee irra boru ittiin kasarta waan kana ani dhugaa malee soba dubbachuu hin barbaadu. Birrii 4,000 ture nannu dura nama biraatu fudhate ji'a tokko kan warra dura fudhate ji'a kana ammoo kan warra ammaa jennee birrii 4,000 fuunee milkiin fuudhee harka ofiitiin naafi faashin shoo huqubii achi kaffalle yoo dhugaa dabsan isaaniif rabbiifu. Achi booda huqubii kafalaa turre. Kaduraa ji'a 2 deebinee ji'a 4 kafal 6,000 ture. Hawwiinaan jedhe guyyaa an qabamu san isaan na dhossanii waan meeqa godhaa turan. Na dhufee bee huqubiillee fudhannee jirra. Ji'a kana amma namni dhumateera yoo an kijibe naafi faashin shoo isaan waliin hojjetta beekuu dandeetta namni biraas beekuu hin danda'a. Huqubii ji'a kan nu fudhannee jirra ji'a kana atillee hin fudhata bakka qara namni 10 ture namni 10 guutaan jiru nama 6 moo 7 naan jedhe guyyaa an qabamu kana akkasuma akka huqubii fudhatanii akka birrii suuqii ittiin banuu barbaadanii guyyaa isaa nahin birriin huqubii birrii 6,000 birrii 6,000 kana naa qabadhaan inni kun waan irraa adda bahee waan of danda'eessu waan biraati birrii huqubii birrii 6,000 mataa isaatiitti. Birriin inni naa erga inni naan jedhu guyyaatti nama meeqa qoricha dhufee manaa bitata nama inni mana waliin galuu fi anaa dhufanii qorsa biraa bitataniif isin beekan birrii 200 300 haga 800 dhufaa bitatti ijoolleen birrii kana keessatti wacii mataa kiyyaayyuu irra darbee wacii mana keessaayyuu waa baacee cufaanii isinii galee awwaciin kaffalu duuma itti hime kiraa manaa akkan kafalletti himeera kan inni ammoo wacii isii 4,000 jedhu birrii 600 fi 75 uffata inni irraa xalabadheeni ifa manarratti bilbilinaan live irra jiraani feesbuukaan bilbilamaa jira 600 fi 75 immoo akkasii inni irraa uffata xalabadhee birriin isaan cinqe baay'ee hin jiru akkas. Okay, amma milkiini kuno 9,000 ergee fi wanni hundi risiitii qaba baasii jira gabii jira Dubaayin keessa abbaa barbaade nama amantuu haa kennattu waliin herreega goone haqa isii yoona irratti hafe galchaa fi jedhaa jira. Dubaayin keessa namni ati amantu ka milkii wajjin maa haqa kee kana si hizaabu jira. Naseenu an obboleessi kiyyallee isa waliin akka deemus isa birallee dhaabate dhimma kan akkanaa dubbatu hin barbaadu. An ummata Oromoo amma Dubaayin keessa namni jira sin jedhe bara. Kana naa dhageeffadhu seeraan dhiifama odoo obboleeyyan qabu waan hunda qabu gizee isaa himadhu naan jedha ofii cabsee ofii isaatiin jala deemee dhufu. Yoo haqa kiyya ta'e biilota guddatu jiraan biilota san qabatee kakatee an dhara hin dabsu jedhee waan hunda kakatee ummata Oromoo afootti isin afoo taa'ee herreega akkana isin mul'isa herreega akkanaa godhu barbaada. Isin afoo barbaada malee duuba milkii lafatti jaarsummaa kennadhee namni naa dubbata abada an keessaan qabu. Dhugaantii asumarra naa habaate asumarra naa haasummaa barbaada. Milkii baruu fi ijoolleen si sodaatti guyyaa ijoolleen Dubaay guutuun si sodaatti bara abbaa giddii faa sabboonaa faa jaaloliin kee faa hedduu dhufanii si sodaatan. Bara alhamdulillah uwwa rabbiin nuu kenne kana laal takkatti maal dawwaltee hawwiin maalee maal taate qabamtee galtee naan hin jedhani laal. Ani garuu obboleetti tiyya akkasiin maqaan banneef taa'ee achi dalagattaa rakkina qabu galtee iyyuu hin dubbatini ka jedhaa ture anaaf siira kunoo meesiin hin jenne haa jettu maaliif dalagaa dalagadhu waliin dalannaa achitti illee hin daladdaa galtee iyyuu hin dubbatin jedhaanii ture mee naan hin jenne haa jettu naaf hojjirtee abdii wallaahi. Milki naan jedheera akkatti naan ijoolleen qoricha kana hin bittu hojiin kun gabbu'a maqaateetiin bitama booda ijoolleen kun nu bira qoricha kana bituu hin danda'ani. Galuu kan kee hadaraa kan kee hin dubbatin asumarraan si hojjechiifna onlaayiniin akkuma dura nu waliin hojjettu hojjettaa naan jedheera malee si hojjechiisa waan naan jedhe tokkoyyuu hin qabu. Maa nuuf hojjetta maa nuuf hojjetta malee maa nuuf hojjetta achitti hojjedhu obboleetti sandeetti dhiibi mana qabattee haa hojjettu meeshaa rakkina waayifaa illee barbaaduun guutaa fi mana illee barbaaduun kafalaan jedhee obboleetti sandeetiin illee dhiibin waamee qattimee jiran garuu ati dhaga'uu hin dandeenye. San milki akka miidiyaa irra dubbachuu dide waan gabaabsaati waan tokko waame doktor atillee barbaade akkuma naa ta'ettu bakka buufadhu biyyarraallee haa ta'uuti asiillee haa ta'u bakka buufadhuuti na waliin dhufanii
herreeganii waa hunda galtaa'eeti baasii keessaa bahee galiin kana kasii ergellee kana jedheeti asuma dhumna miidiyaa irratti akkuma haasaaru kana uumama kana badhaafotti yaada jiru kennine ji'a 5 jette ji'a 3 jedhani anillee ji'a 3 daladdatillee beekamaadha kunillee eenyullee beekaa okay kabiraatu haa ta'u ji'a 10 yoo haa ta'u no problem hawwi walitti namnu laal amma waan dhiqoo dhabaa jira argite kanaaf nama kenna jiru haa dubbannu yeroo takka isin dubbatani ati tattana jarjaranii dubbatuuf jarru walii haa galaa jirani. Ifama ji'a 5 akkatti hojjedheen qabatamaan bira itti himaani milki hawwi odoo ammana kan kee hojjetaaru galte moo saniin dura galte atimu hawwineen obboleetti hawwineen viidiyoo gaafa waliin dalannee yaadatti nu gaafa dalagaa kana jalqaba jalan viidiyoo jiraamni viidiyoo irra caalaallee nu hojii haga zayitii waan meeqa qopheessinu dabneeyyuu viidiyoo asin baane haga deemaa nama gaafa viidiyoo hojjenne san bariisaa dalagatti gayyaane nuti viidiyoo san naga dhaqiiti hoos jalallee jiraanne dha ilaaliiti hawwiin doktora jedhamtu kun akkana akkana gaafa naasaa ture sani kun dhuftee na bira jirti wal baradhaan jedhu sani dhaqiiti ilaalime. Isaa miti saniin as viidiyoolee hedduu waliin hojjenneerra ani fati milki doktora jedhamti miti laayivii seennee waan hedduu dubbanne ati hojjennee guyyaa obboleetti milki obboleetti namni beekullee maalaati keessatti nu beekaa bare jechuun haga eegallee waa'ee kana beeksaa ture. Waan qabatama uummata Oromoo afoo taa'amee dubbatamu sini hima. Obboleettiin si hawwineen anaa si bira mana kee hojjedhe ji'a tokko turtee biyya galteemi. Hawwineen ji'a tokko turtee guyyaa siin galtee yaadadhan maaliif jechuu yaadachuu hin danda'u. Yaadachuu miti ji'a tokko turtee galgala anshaadaa qabadhee obboleettiin tiyya biyya galte. Biyya galtee akka biyya galteen qaxxi jettee heerumteen adda ammootu ulfa ji'a 5 homaa garaa qaba. Kun ammootu anaaf ragaadhaan inni ammoo dhugaa haa dubbatuuni wal faana ji'a sadi ta'uu maaliif wal mormina viidiyoo alaalaa jedhama viidiyootu jira ragaan gaafa qabamtellee ragatu jira laal maaliif ani police station deeme wabbaan warqaa police station ilaalee baasuu dandeenya gaafa ji'a 6 bulii 6 dalagaa kana eegalle gaafa ji'a 9 bulii 5 qabamte walitti meeqa ji'a 3 eenyullee kana herregee beekuu danda'a namni as keessa jiru viidiyoo Israa'el seenaa deema laala viidiyoo dhumaa ka gaafa guyyoon ni dalatu waa'ee dalagaa beeksisu. Ubaate bisin dhaqa laala kiyyanarra gubsiise milki garuu sobdeedhaan ile dhugaa hin fudhadhaani borusii barbaadeessi beekiin sii galee waan tokko wallahi ji'a 3 waliin daladhan siika asumarra siika kadhallaan kun wallahi deemidha ilaali tarii ila miira keessa keessee dubartii ilaali ati dubartiidha naa dhagee hawwisha anuma soorateen akka daamati ati sooradheen beekta shelaa si sooradhee yeroo tokko tokko si xuuxallee miira keessa fakkaachuu danda'u. Dhuguma jirtu dubbannee laal. Aarii keessaa baay'ee. Laal haati keekoona bira jiraatee jedhe simaa kenna rakkinni hin jiru yoo koomaa miti laalaa dhageeffadhu. Garuu kooliin dalanne ji'a 3 hawwi. Deemidha ilaaliiti gaafa viidiyoo beessaa turerraa gaafa qabamtee atiyyuu hin beektaa gaafa 5 qabamtee gaafa 10 walii galtee kun hunduu ragaa hundi jira jedhe. Kanaaf jennaan kanarratti walitti dhabnu dhiiska ji'a irratti walitti dhabnu amma waan biraa immoo. Meeshaalee irratti walii galaa hayyee walii galaa mee. Taa'ee beeka ji'a 5 bira ture. Ji'a 5 bira tureenaan an qabatamu waan beekuuf anaa miti. Waa'ee ji'ataan baafachuu irratti ani sistamii tokko jira. Hawwii ati jalqaba akkuma walii galtaniin birrii ji'a tokko wayii hasaabnee jiraa turteemi? Ji'a 2 hasaabnee turte. Ji'a 2 hasaabdanii ka ji'a 2 fudhatte erga nasabini asii ji'a 3 teettan jechuudha. Oduma hasaabin ji'a 3 teenneen birrii ji'a 2 sanis herreega goone malee biraa waan fudhadhe sumuun hin qabu saafoo jedhee dubbadha. Okay guyyaa jalqabdan san waraqarratti barreessitanii gaafa birrii walii galtan san daatumii isaa guyyaan galmeeffanne obboleessi kenna guyyaa san hin qabu ati guyyaa san barreeffattee hin qabdu guyyaa hojii jalqabdan. Guyyaa innillee hin barreessin guyyaan ifnaani guyyaa ani mana isaa dhaqee hojii kana itti eegallu daamattiin isaa dhalatteeti ji'a 3ffaa footoo guyyaa ji'a 3ffaa footoo kaafachuuf bahe torbaan 2 turre hojii jammarre daamattiin ta'e ji'a meeqa milkii yaadatta? Okay daa'imni kee ji'a meeqa obboleessa kiyya?
ji'a 8 sagalaffaan meegal jechuudha hawwii bakka. hawwina galte no hawwina galte ji'a 2 bare ji'a 3 na bira daladdee ji'a 2 biyya turte. ji'a 2 turre eega biyyallee galee milkii. laali gaafa galte gaafa miidhaa guyyaalee gaafa ji'a 9ffaa bulii 5 hidhamtee gaafa 10 wayii hin jira wanna asirra gachufee baasee isinii maxxasuu danda'a. gaafa bulii 10 wayii 14 immoo 15 gaafa 14 immoo 5 galte ji'a 9ffaa. harri dammoo ji'a 12ffaa kuno jiiniyaa kun miidhaa. ji'a 11ffaa laali ji'a 11ffaa bulii 17 amma ji'a 2 reediyoo re'aa galtee jechuudha. ji'a 2. Okay, amma akkana godha hayyee. Ati ji'a 3 jetta isiin ji'a 5 jetti qixxatti araarama ji'a 4 godha. Atillee ji'a 1 gati atillee ji'a 1 gati. ji'a 4 gochuun hin danda'amu bare. ji'a 3 daladdee wallaahi billahi asirra isin kakadhaa quraan fide kunoo deema laala viidiyoo gaafa isin daladdee turte. gaafa ji'a 9ffaa bulii 5 qabamte siin. ji'a 3 yoo ta'e mee qooyawwi qooyme ji'a 3 yoo ta'e mallaqa ji'a 3 viidiyoo milkii oroo yookiin doktor Ibnaan Jallaqaati gaafa hojii kana beeksifnu dhaqaa laala deema viidiyoo laala koota guyyaan sun hin baawaan ta'e guyyaan sun ajjala nu barreessa ji'a kam keessa akka eegalle jechuudha promooshinii. ji'a irratti ji'a minuusii irraan godhina mucayyoo. birri isii ji'a 5 yoo taate ji'a 5 isii asabaa fi yoo ji'a 3 taate ji'a 3 akkuma doktor Naafiin jedhe haqa jara lamaaniitu barbaanna waan ta'eef irraa birri isnee qaraarsinu jiini haa hasabamu ji'a 3 yoo ta'e birri ji'a 3 haga bira jirtu haqa isii bitattii leen haqa isii inni isaa kafalu ji'a 5 yoo ta'e haqa isiiti waan irraa muramuuf hin jiru jechuudha. Kan akkasitti waa'ee ji'a osoo walii galanii bareeda. Kun wajjala barreessan ji'a 6ffaa gaafa bulii 6 immoo bulii 5 viidiyoo kadalani. gaafa ji'a 9ffaa bulii 5 qabamte. milkii waa tokkoon sinjaa yeroo takka jecha tokko qofaan sinjaa micootana ogummaa irraa bartee jirta jaartiin tee amma ragaa baatee atis kalee deebitee aareeti malee ogummaa isirraa akka bartan dhibbatti amantee jirta. ji'a 4 gootee fi kannituufis rakkoo hin qabu. Maallaqni akka himamuttis ji'a tokko 15,000 dhaabbatu ni xumura. Dhaggeeffatu ji'a tokko rakkoo qabu. Dhaabu gaa doktora sii waan jeen bira deemna. Ji'a tokko rakkoo qabu. Obsi yeroo takka ilama geeffatuutti hin jiraame. Kaleessa mana keetitti waan biraa jettee anaatu qaddara jettee deebitee aareetii jette. Amma garuu jaartiin ta'e anaafisiitu eegalee jette. Ati sadaffaa dhufuu gaa jaartiin ta'e ragaa siif baate. Harka rabbiif dubbanne. Amma waan dabre dhiisi. Ogummaas biraandiis irraa fudhattee jirta rakkoon qabu. Isiin karaa biraatti rabbi haara zaqa. Isin qofaa miti miliyoonni jiraatus rabbi riskii rabbi harka jira. Haa gabaabsi. Ji'a 4 godhiiti. Atu ji'a tokkoo fi 15,000 akka ta'e beekte. Maallaqni kun guddaadha akkanatti kanaa olis ta'uu ni mala. Dabalaa deemuu jira. Kanaaf eega ogummaarraa fudhattee so'aallee isirraa baratte du'aayii godhii fi ji'a 4tti hirreegii fi kanniif akkasii. Anan kanumaan barbaada. Maaliif ji'a tokko jechuun garaagarummaa waa baay'eetu jira. Nama jaarsaa kenna ji'a 3 herreegeeti waan barbaadu fedhakiyyaan kennaa malee akkamitti ji'a 4 herreegettan akkasitti daa guddaan abbaa dandan hin ta'u. Waan dalagan akka murteessa ergasiin booda wantiin tun miidhamtuudha miidhamtuudha yoo miidhamtuu taate immoo gargaaroon an jedhan kaleessa illee gargaaruun jinna hawwii dhallee borullee garga obboleettii tiyya waliin nyaanne walii dhunne akka dhasiin na kaaddee gabbaatee waan waliin nyaanne waan walii dhunne ollaan sarasartuu miti anuma takka waan biraasiin jechuun barbaadu. Wallahi dhugammaan sun yoo dhugaa akka dhiffinna siyaasa yoo dhugamaa siyaasa barsiistee kana ogummaa kana si barsiistee sababa walitti malee maan dabarfannaa boy arra maallaqa kuma 15,000 ka harkachuu jirtu isirraa barte maaliif ditta amantaas jaartii jettee ani ogummaa yoonni si abara jiru waan binti barsiite marfee akka toraanan jette nattaa himtu yuutuubiin guuta namni bakka barbaadee deemee baratuu danda'a faranjii si barsiisa abashas si barsiisa what's wrong with you garuu sababa Munir amma gaddarba sorry amma nuti warri asirra jirru jaarsota hawwileen obboleetti teenna milkileen obboleessa kenna saayidiin qabatina amma milki mucattiin tun intala durbaati akkati siif dhukkubsataa
sibira teettee siirraa jirtullee dubartiidha. Hawwileen osoo har'a jaartii fi akka kee kana humna qabaate akkuma ta'e loltu kana murii loltu kana lolaafi. Kanaafi hawwaan siin jedhuu barbaadu. Mee juuma sadii ati jettu kanatti. Yeroo baay'ee saayidii tokko dhaaban akka saayidii tokko dhaaban asiin durallee waan haasaa ture dhaga'ee jira sirra. Ana yoo taate karaa seeraatiin hawwiin ani hawwiin yoo barbaade gara seeraatiin ol gaafachuu dandeenya. Saayidii tokko fakkaan alaa. Jallisise na dhageeffadhu qaama na dhageeffadhu callisiise jaartii ta'e dhiifama gaafadhame. Murteessa. Eeshi amma an kasiin jedhu kanaafi warri kuwa warri callise kasiin jennu mee baatima sadii kanatti kana baatima sadii kana yoo hisaabne mallayni atii fi isii walit dalaydan meeqata kama baa sadii amante kan ila isa kana baa sadii meeqata jette miti waan isi ilaallatu herregee ergeeti jira miti waan na biratta fakkeenya woos biratti illee waanaaf waan kellee hojii taree jedhe baatii tokkoof walakkaa jechuudha ka waliin dalane baatii sadi keessa ka tokkoof walakkaa duraa herreennee jira ka tokkoof walakkaa tokko lamayyuu godha baatii lamaa godhaayyuu ta baatii lamaa san nama naa kennaati birrii ergeefillee riisiitii qaba herreennee yoo hatti tiyya sit darbite rakkina qabu rabbi jecha si dhiisa yoo hatti si na biratti haftee jette immoo ani isiif kenna akkasitti nama nuu kenna amma akkanatti jajjayate kanaan namni nama harkaa bada haasofni nama guyyaa humaan beeku argitanii akkas godha ani absiin eessallee waliin finnu argitanii akka kana godhaati garuu isa biraa immoo ka isin gara biraatiin isatu akkas na godhe akka jettuuf san suuta dubbanna olii deemnee rakkina qabu jaarsa kaanneetiin ragaa fidaddee siillee ragaan tiktookii isiirra gubuutiin takatteetiin anillee ragaa isiirratti hin gubne ana osoo manaa jira akkas ta'e naanuu boonuu qabda oromoon namni masaddeet kun naan boonuu qabu namni tokkochi ka'ee tiktookii nama tokkochaa gubuuti jechuudha wallaahi maan nama goote oo firii barsiifte hawwisi bicha firii barsiisee adunyaan bar yuutuubii irra barsiifte tiktookii irra barsiifte